an ifi goote ko farratti beeyta. Akkas. Taajuun anarratti footoo miti. Wanni hin ergine istiikara. Aye. Waa takka footoo isii tamma isiin qullaatti ergi jettu kanninatti ergitti akkan jiru. Maaliif? Haaliqaatu na harka, Rabbii tokkichaan na harka. Wanni taajuun narratti erge firii takkan jirtu yoo ammoo inni Hamzaadhatti mana murtii gurraachaa si dabarse jee sodaachise san anaa achi ga'an hin beeku. Si galee? Ya malee gama hankeetiin wanni ati sitti ergamee ishitti dubbattee takkaa'u ishiittiin akkana jettee dubbattee takkaa'u yoo jirtu jechuudha. Assalamu alaikum. Gara keenya assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Laali dubbiin beekumsa tanaa miti. Laali namni inni manguddootti ergatu hunda mucoo waan biraa gaafata. Yaa buleen kiyya. Namni amma kiyyaan sheekeef godhee haasoo malee baklaawaan sunis tabiraa keessa jira. Maa kophaa jirtaa? Maa qaddoo feesise? Maaliif feesise? Isii waraabu? Santura saafkan aliisaa bituu jirtan viidiyoo isaanii gadhiisu. Santura maaliif qaddaa? Maaliif waraaba? Assalamu alaikum. Laal ibsaa keenya wanni ati kaafte dhugaa ta'ee osoo jiruuti Hamzaa Sheikh Jaabir awa mukoji ke qottoo teetummaatan Hamzaa ta dur jecha dha'uu jiran irratti waa balleessuuf isa jalaan sababa godhatanii malee kun Hamzaan na dura jira. Hamzaa naafiyatti wal dubbifnaa yeroo dheeraa. Laala. Walitti akkumatti itti aaree taa'iin jaan isa kana kunoo wallahi billahi ammoo dhugaan hedduu jira. Waan akkasiitii miti amma mucootuuf karaa fuula Rabbii deebitee jirtiimi waa qoqqotu adiif nu Rabbi rahmataa godhuufi. Isa yaa buleen kiyya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Duraan dursee Aliyyi Saabi.